إنه دما جنان وان قبضانو ilmaan keessan mana keessan diiftanii nu deemtanii jirtu kun dirqama keessanii si galatoomaa dirqama keessan baachuu keessanii fi mee haala kamirra jirtu Aliyyi mi'ootii godhadhu yeroo haasoftu malee mee haala kamiin jirtu waan irra jirtanu gabaabsaa nu ibsaati san booda waan itti jiru immoo dubban. Eega dhufne booda gaa baabayii hedduudhaa jira hambatanaaf alagaa tanaa wal ta'uudhaa fi aadaalleen teenyallee yoo wal fakkaatte isaanis nurraa turtanii baay'ee nu laattanii jaanii haalli biitiin nuti irraa dhufnuutii fi tartiibni siidhaa hayyamaan malee dhufuus akka hin taanee fi eega gad dhufnellee akka rakkoon tuni daangaarraa nu deebiftee gara wacaalee buluun akka nu mudattee fi eeganaa xalayaa hoggaa faaksiidhaan tartiibaan imbaasii Itoophiyaatiif koree teenya ibsaa faadhaa erginee Khaalidii fi ibsaan faan koree jirtu wajji xalayaa hoggaa iskaan gooneef xalayaa san imbaasii Itoophiyaa geessanii imbaasiin Itoophiyaa makiinaa isaa fudhatanii waraanallee fudhatanii boonarratti akkasii waan xalayaa seerummaadhaa guuttannee deemnu jecha gad dhufne eega gad dhufne baabayii hedduutu jira. Lammii tana dhaddacha wajji qabachuu fi karoora hodduu gaaganamuu bobbaanee makiinaadhaan bakka irraa bobbaanu galu achirraa achi deebuu baasii hodduu jira eegaa waliigalle booda koomunitii irraanis dhaddacha haala mijjeeffannee guyyaan kafaltiidhaa kaleessa akka waliigalluuf waliin nu fidanii kafaltiin isaan nu gaafatanis gaala tokko gara miliyoona 5 nu gaafatanii nutis heerri akkanaatti miti akkanatti hin kafallu jenneeni nuti waltaanee dhufne tana murteessine jaanii nutis biraa gabbaanee isinis gabba hajaamee marsaa isaanii gabbahanii mari'atanii 400 irraa osoo jennu 400ttis buusisiifne dhiibne miliyoona 4ttis buusisiifne ammaas osoo deemnu 3,500 irratti tarraamaayyii bakka nuti hudhannu qabanii haga asrii nutti azaananitti ganama waliin seennee nu qabanii akkasis 35 jennee walii gallee hoggaa baalaansii waan saniifuun gara 36 fi 900 gara 37 nutti olu taalee haala sanirra dhaabbachuudhaan itti deemnee lammii saniif galee doolaara 13,000 baafnee sharafnee akka isinis viidiyoo isaa san agartanii kaffallee fi akkasitti duuba yoo yeroo gabaabaa keessatti maallaqa kana guurtanii nuu kafaltan ilma keessanillee fudhattanii deemtanii nuun jaanii akkasitti harayyuun itti marsinee kara ogeeyyiin heeraatii fi seeraatiis waan harka keenyaa qabnuuf barsiisaa Muhammad Aliyyi fa nu bira dhaabbatanii piroosesa hundaa wal qixxeeffannee hayyoota keenyaa wajjin bakka tokko taane amma yeroo gabaabaa keessatti nuti duratti akka aadaa teenyaatti horii meeqa harraa qabna jenneeti warra gumaa dhaynaa harraan tana isin akkasitti isin abdannee dhufnee maallaqa hamma tokko as nu gallakiftanii gala doolaara 16,000 fi wahii nu bu'ee ture achirra dhaabbachuudhaan deebifnee sanirraa baasiin nuti baasaa jirru barcaanu baasanillee waan garii ifumaaf dandeesse ijoolleen halee afeerraanis ni guddattee maallaqaas irraa baasanii akkasitti maallaqni ammaan tana nuti lafaa qabna jennu 35 suni tartiibatti akka waan ormi nu gaafate achi ol waan ta'ee jirruuf akkaataa itti dubbii tanaas kafallee finnuuf hudhatti qabamnee jirraa sanumaahu akkana waliigallee baasiin suni nulleen biyyaan baadhufnee waan kana finnee mucaa kana ni galfanna isinis kafaltiin hirmaannaa maallaqa kana gootaniif gumaa lammii maraa kafallee hogguu bira dhaabbannaa osoo hin ta'in duuta arraan tana yoo mucaan kun achi keessa fannifamee yookaanis rasaa isaanis du'e
Oromoon gara 50 ta'an Somalilaandi jiran mirgi isaanii ni dhiibama karaan nurra baha jechuudhaaf tumsi diinagdee isin gootan nu boonsee akka nama baankiirraa yoonkaanis dibichaa fi goromsa mooraa guuttateetti halee miliyoona hangana isiniif kafalla jennee hoggaa sharafamu gara miliyoona 11 miliyoona 110 kanninee fi akka isaaniitti yeroo kana sharafa keessatti illee wal ciniintee kafallee fi hadhufuufis maallaqni isin bira jiru akkuma jirutti yoo kagartee dibnuu je'ee amma arrumaa fi borutti kanuu buuka ta'u taate nutis biyyaan baatanaas hin turru akkasitti mucaa kanallee baafannee ni galla jenneeti abdannaa ammoo namni duulaa bahe yooniif injifate malees yooniif gartee namni boojuu galchuus ni dhiichisaa waggaa duulaa deemanillee geeraraa jira waggaa injifatanii boojuu fidanillee dhiichisaa jira ililbee jira kana hundaa'u gaatumsuma keessaniin itti dhaqqabna haa ta'u wanni bu'ee jiru sun daddafee nu dhaqqabee akka mucaa kanallee mana seeraatiis waa warri seeraa aaya heeraan eega gumaa walii kafaltan nutis yakka hanganatti murraa nu kafalaa ja'anis qarshiin suni hanganaan illee hin beekne kanaafuu sunis ni dabalataa wanni kafaltii keessatti hoggaa kafalluuf gara kuma 37 nutti ol siqee hogga mana yakkaa sanis hoggaa deemnu wanni nu gaafatan ni jirti nullee magaalaan tun magaalaa guddoodha geejjibaan olii gad deemne mana warra yakkaa warra firdibeetii sanillee mana murtii sanillee dhaynaa akkasi piroosasni waa bakka nuti itti qiyaabanne nufa hin taane tanaatu nu mudatee akka nu quba qabaattanii qabeenya waan isin bira jirus ka oolchitaniin bulchine gamanatti as nu darbitanii nullee akka ona keenyatti dachaan lammiinis jabaattee nu eeydii idaa gara qarshii miliyoona 18 fa qalammii walimattu manni murtii olaanaa godina Harargee bahaa nurraa fuudha lammii tana fixaa hoggaa nuun jaanillee dubbiidhaa fixaa nuun jaan tanaatu jidduu qabee jira kafaltiin arra goonuu fi tumsi arra goonu lubbuu lammii Somaalilaandi jirtuutii fi Oromoota biyya hambaa jiran hunda Oromoon akka gumaaf irraa kafaluu dandeessuuf tumsi isin gootan ciminni Oromoo tokkummaan Oromoo injifannoon akka sabaatti sabboonummaadhaan isin hojjettan baay'ee nu boonsee maallaqa walitti qabdanii jirtanis daftanii akka nuun dhaqqabdanii nulleen kamisaa fi kanatti haga jimmataa duraffirraa walitti qabnee kafallee viidiyoolee dalaynee isin erginee mucaallee mana yakkaatii baafannee ona keenyatti deebi'uu dandeenya tumsa nuu gootaniif galatoomaa amna ammoo nuu saffisaa waan isin bira jira walitti qabaa as darbaa ambatan akka kalee dura tuullee garaa isaanii boochifne akkasitti edoonuu Oromoon gumaa kafaluu ni dandeessi ja'anii isaan yeroo gabaabaadhatti kafalaatiif irraa fitaa ilma keessan baafadhaa waan nuun ja'aniif akka nurraan dhibooyne waan walitti qabattanis nu as darbitanii ambatan afirraa injifannee ilma keenya fudhannee galuu dandeenya akka nama boojuu galcheetti dhiichisuullee baannu yoo ilma kana galfan cimina keessanii fi tumsa keessaniin deeggarsa keessanii rakkoo tana keessaa lammii mucaa hidhaanuu baaftanii lammii Somaalilaandi jirtuu fi biyya hambaa gaafa Afrikaa kanarra jirtu hunda akka nu kabachiiftanii fudhannaa ulfaadhaa wayyabaa lataa garbaabaa dagaagaa achi akkasitti diinagdee simbira haa guutu tanuma keessa halee lammitti iyya dabarfannee qabna namni rakkoo tana keessa dhaabbatee biyya Masrii taa'ee murri kun halkanirraa sa'a 7 sa'a 8 kaanus lammuma tanaa jecha liivii tiiktook irraa iyya kana garraa kanaaf jecha namni osoo fiiguutu hangana lammii fiitii dalaguu danda'u injifannoo cimaa galmeessuu danda'a rakkoo tanaa wal qabsiisaa isallee ofanuu kaayaddaa akka isinii wajjihan cuftinuu idaa galaanaa janii walitti hidhamtanii jabaattan isallee nutis rabbi kadhannaa ofanuu kaayaddaa jennee lammiillee iyya dabarsinee jirraa
المخيت اللي قادسة مبارك قادسة لمي أرومو إيه قدا مبارك جنة مقافنة جرا مكا ورا بيا قدا مبارك قادسة أرومو قادسة لمي قادشنا مبارك قادشنا أرومو جنة هيكو بايت خنينة جرا مكا خناس في معاملون خينيا هذا خرا هذا ديسي قداتي وجين أكنو فرطني ألفيستني برا أتيس المبا قداتي جران كيتلي قدوم ملتا إنني وقا فرطم فارات أكا أبا قداتي قادس چايا أرومو خيست لمي تجاجلوف أبدي قد في هوي في خدا جل جرون طلو أولتما طلو ربي نقولون أنا مقام فني جرا مقاس مقافني ييمني للمني akka isinis mirkaneessitanii raggaasistan miseensota keenyaanis asumaan isin gaafanna galatooma ulfaadha hagana jawniga nu daddafa galatooma warra dhiiga lammii mararqabuufis injifata mul'ata isinaa godhu warra dhiiga lammii wararqabu duraanuu bakka buutanii jirtanii akkasitti addunyuma tanaafu fakkii injifannoodha ifa akka aduutti ifa maatii gadaadha warra dimokiraasii ammayyaa burqisiisee addunyaa ajaa'ibsiise har'a akkasitti tokkummaan ta'an wal qabattee gaafa Afrikaarra warra safarrii keessa baatee hunda afaan kudhamee kaanaa sa'u kana warra tuuttoo mataa walitti rabbi nu haa godhu sochiin isinitti jirtan cimaadha kazariun wadaajootis rabbi nu haa fayyisu obboleettii miidhamtees rabbi takkallee dhaa'u furmaata nu haa fidu ittiqaa keenyaas rabbiin nu haa fayyisu qabsoo jajjabdu jirtanii injifadha lata bula dagaagaadha akkasitti nu saffisaa nu daddafaa furmaata nu kanna nutilleen biyya hambaa jirraa akkatti gallu namni akkatti manaa ba'u beeku malee akkatti galu hin beeku akka gallu haala nu mijjeessa takkallee nu isin haa mijjooytu umrii dheeradhaa rabbi sina gammachiisuun isinin jaa ulfaadha taan tiktok irratti waan kadhaan waa xiqqoo taatuuf jecha isteejii siidhaa hoggaa isiniin adda baanes aammiinii teessan yoo afaaniinillee intarneetarraan tiktokiin hojii jabduu biraa jiraattan garaa keessanitti aammiin jaa isinin jannaa abbaa bakkuu afran qalloo oromiyaa bahaa abdumaalik jundi ahmed galatooma ulfaadha galatooma